Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota chaanaalii keenyaa. Nageenyi baraadha. Saanamni alaaf manni waatiif maatiin hundi nagaadha. Ani nagaa kootii rabbi faa galatu kun sagantaa YouTube chaanaalii Kushland irraa isiniif darbudha. Ani Abdiin jedhama. Yeroo darbee qophii tokko isin biraan gahee ture. Qophii sana irratti fiidbaakiin keessan baay'ee kan nama gammachiisu, kan nama jajjabeessu akka ta'e asumaan isinitti himuu barbaada. Eeyyen hojii sana irratti waa'ee uumama yookiin bineensota addunyaa kanarratti uumaman keessaa yookiin uumama rabbi uume keessaa bineensota baay'ee garraamii ta'an kan amala addaa qaban kan ilaalchi isaanii adda ta'e bineensota lama fudhannee ilaallee turre. Innis bineensa leencaa fi allaattii joobiraa akka ta'e ni yaadattu. Eeyyen sagantaa sanarraa namoonni baay'een wanta baay'ee akka baratan seenaa barsiisuu akka ta'e kan nama jajjabeessu kan mootiveet nama godhu kan nama kakaasu kaka'umsa nama keessatti kan uumu akka ta'e feedback keessan yookiin ammoo deebii isinaaf deebistan irraa hubachuu danda'ee jira. Baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Eeyyen dhugaa dubbachuudhaaf hamma ani yaadee olitti viidiyoon sun yookiin suur-sagaleen sun kan ilaallan. Guyyaa tokkotti sa'aatiiwwan muraasa keessatti viidiyoo sana daawwate. Namoonni subscribe, like, share godhanis namoota baay'eedha. Kanaaf namoota suur-sagalee sana yookiin viidiyoo sana ilaaltanii barumsa irraa argattan yookiin immoo itti gammaddan kan like, share fi subscribe akkasuma mallattoo bilbilaa tuquudhaan viidiyoo sana na jajjabeessan hunda keessaniin baay'ee tokko galatoomaa jechuun barbaada. Kuni dhugaa dubbachuudhaaf onnee koorraa wanta isinitti himudha. Kanaaf kana boodas viidiyoolee baay'ee bareedoo ta'an qophiilee gara fuula duraatti dhiyeessinu baay'eetu jiru. Chaanaalii kana jajjabeessaa. Tarii namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana like, share, subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa tuquu hin irraanfatina. Kuni maaliif jennaan yeroo garagaraatti kana booda qophiileen ani chaanaalii kanarratti gadi lakkisu akka isin qaqqabaniif isin fayyada waan ta'eef. Waa'een uumamaa kun baay'ee natti tola dhugaa dubbachuudhaaf. Uumama jaallachuu jechuun uumaa jaallachuu jechuudha. Uumama kana kan uume hunda keenya kan nu uume waaqa hunda uume waan ta'eef. Waaqni sun immoo wanna adda ta'e haalli uumama isaa haalli kalaqa uumaa isaa baay'ee adda kan ta'ee fi baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Isa dinqisiifachuun uumama isaa dinqisiifachuun dirqama hunda keenyaatti jedheen yaada. Eeyyen namni waan waaqni uume hin dinqisiifanne waaqa dinqisiifachuu namni waan uumaan uume hin kabajne waaqa kabajuu hin danda'u waan ta'eef. Kanaaf uumama rabbiin uume wanta rabbiin uume kabajuun dinqisiifachuun isaan haala kalaqa isaa uumama isaa ilaaluu fi isa jaallachuu jechuun rabbiin jaallachuu yookiin ammoo tuyyuu uumaan uume sana jaallachuu jechuudha. Eeyyen uumaan rabbii waa'ee baay'ee dinqii ta'edha. Kanaaf uumama isaa kana wantoota baay'ee ilaallaa. Haalli uumama addunyaa kanarra jiru baay'ee nama dinqisiisa. Isinin jechuu barbaada. Ani Abdiin jedhama. Chaanaaliin kun chaanaalii Kushland, chaanaaliin kun chaanaalii keessanii, yuutuubiin kun yuutuubii keessanii, yuutuubii kana share, like, subscribe godha. Fuula Facebook irratti illee akkasuma iyyuu namoonni tarii Gmail akkaawuntii hin qabne dirqama subscribe gochuudhaaf dirqama Gmail akkaawuntii baafachuu qabdu. Facebook namni baay'een hin qaba jedhee yaada. Yahoo maal kanneen namoonni baay'een hin qabdan garuu Gmail akkaawuntii hin barbaachisa. YouTube fi Google akkaawuntiin waliin wal faana hojjetu waan ta'eef dirqama YouTube irratti subscribe gochuudhaaf like share gochuudhaaf dirqama Gmail akkaawuntii isin barbaachisa. Tarii share gochuudhaaf isin barbaachisuu dhabuu danda'a garuu like fi subscribe gochuudhaaf dirqama Gmail akkaawuntiin isin barbaachisa. Namoonni Gmail akkaawuntii hin qabaanne Gmail akkaawuntii baafachuu qabdu. Sana booda YouTube irratti galtanii subscribe gochuu mallattoo bilbilaa tuquudhaan qophiileen ani yeroo gara fuula duraatti hojjedhu akka isin bira qaqqaban gochuu ni dandeessu jechuudha. Akkamitti Gmail akkaawuntii baafachuu dandeenya waan baay'ee isin barsiisa gara fuula duraatti. Eeyyen qophiin kun qophii allaattiiwwanii fi bineensota haala uumamaa qofa wantoota garaagaraa qofa kan nutti mul'isuudha. Maal waan akkasii jechuu dandeessu miti. Qophii kana keessatti qophiilee bashannansiisoo, bobboohaarsoo, barsiisoo, dhimmoota teekinooloojii garaagaraa yeroo garaagaraatti bahan isaan isin biraan gahuu fakkeenyaaf akkamitti laaptooppii keenyaa fi moobaayila keenya wal qunnamsiisna, akkamitti moobaayila keenyaa fi televezyiina keenya wal qunnamsiisna, akkamitti televezyiinaa fi laaptooppii keenya wal qunnamsiisna, appilikeeshiniiwwan garaagaraa baay'ee ta'an jiru. Fakkeenyaaf moobaayilli keenya gaafa nu jalaa bade akkamitti iddoo moobaayilli sun jiru akkamitti beekuu dandeenya. Moobaayila keenya haak ta'uu fi haak ta'uu dhabuusaa even moobaayila namaallee haak gochuulee kan barbaannu taate fakkeenyaaf noormaalii hin fayyadamu akkas gochaa jechuu kiyyaa miti wanta gaariidhaaf yoo itti kan fayyadamnu ta'e wanta hunda beekuun dirqama wantoota akkasii irratti. Akkasuma immoo piraankiiwwan garaagaraa seenaalee garaagaraa dhimmoota hawaasummaa, dhimmoota siyaasaa, dhimmoota amantaa garaagaraa wantoota baay'ee waraabamee dhumachuu hin dandeenye. Maaliif yoo jettan
wanta baay'ee hin beekamne seenaan keenya. Obviously seenaan Oromootaa jechuun hin danda'ama. Amma yoo warra kaawwan ilaaltan wanta baay'ee hojjetama. Guyyaa tokko keessatti namni tokko olma ka'anii yuutuubii hin bananii maal jedhanii yeroo muraasa keessatti miliyoona tokko miliyoona lama gaafa isaan galan sirbi tokko gadi lakkafamaa warri kuuwwan guyyaa tokko guyyaa lama keessatti miliyoona tokko miliyoona lama view yookiin ammoo tuyyuu namoota isa ilaalan kan argatan argitu. Garuu nuti akka saba kanaatti eeyyeen ijoolleen baay'een hojii ciccimoo, hojii babbareedoo, hojii ajaa'ibsiisoo ta'an hojjetaa jiran akka jiran nan beeka. Garuu hamma tokko akka nu hafutti. Fakkeenyaaf subscribe godhaa yoo jennu subscribe gochuu hin dandeenyu. Like godhaa yoo jennu like gochuu hin dandeenyu. Maaliif namoonni baay'een Gmail account hin qabnu waan ta'eef. Kana waan ta'eef Gmail accountis baafachuu qabna. Wanta baay'ee wajjin hojjennaa. Kanaaf na jajjabeessaa, na cinaa dhaabbadhaa, like, share, subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa tokko hin irraanfatinaa. Kuni anaafis isiniifis bu'aa qaba. Isin wantoota baay'ee irraa barattu. Ana immoo chaanaaliin koo guddachaa deema. Wantoota hojiilee baay'ee garaagaraa hojiilee hin mul'atin, hojiilee saba kanaa kan hin mul'atin, wantoota baay'ee wantoota mul'isuu danda'u. Iddoolee garaagaraa wanta baay'ee isin agarsiisuudhaaf hin deema. Iddoon deemnee daawwannu baay'eetu jira. Biyya keessa, biyya alaa, iddoo baay'ee deemnee iddoolee seenaa Oromiyaa keessa jiran baay'eedha. Oromiyaan akkuma isin beektan isinitti himu. Biyya baay'ee badhaatuu taate, biyya baay'ee magariisa taate, biyya baay'ee hundi jaallatu akkuma beektan qabeenya keenyaaf jedhameeti yeroo baay'ee namoota baay'ee yookiin namoota garaagaraa wajjin kan wal dhabnu jechuudha. Malee qabeenya namaa maal kana Oromiyaan barbaaddee miti. Oromiyaan ufiif mataa isheetiif ga'eettii kan taatedha, geettuu kan taatedha. Rabbiin hunda uumee bareechisee ishee uume waan ta'eef. Kanaaf qophiilee garaagaraatu jira. Qophiilee sanniin gara fuula duraatti isin biraan gahaa wantoota baay'ee wajjin ilaallaa. Kanaaf qophiilee kana qofa miti jechuu barbaadeetu. Wanta baay'ee wanta wajjin ilaallu wanta ani isinitti mul'isu wanta baay'eetu jira. Eeyyan ana qofa miti. Namoonni baay'een chaanaalii kanarratti dabalamuu dandeettii addaa, ogummaa addaa, muuxannoo addaa qabna namoonni jettanis gara chaanaalii keenyaatti dhuftanii wajjin hojjechuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf piraankiiwwan garaagaraa ta'uu danda'a, baacoowwan garaagaraa ta'uu danda'a, diraamaa gabaabaa wanta akkas akkasii nama barsiisuu danda'u ta'uu danda'a. Wantoota akkas akkasii ni hojjenna. Kana qofa miti. Chaanaaliin kun chaanaalii namoonni beekamoon, namoonni jaalatamoon ta'an garaagaraa irratti dhiyaatan. Teesteemoonii isaanii yookiin seenaa isaanii, seenaa namoota sanniinii, seenaa barsiisoo ta'an, seenaa ajaa'ibsiisoo namoonni qaban, namoonni baay'ee hojii baay'ee dalagan, saba kanaafis, biyya kanaafis hojii baay'ee kan hojjetan garuu kan seenaan isaanii namoonni baay'een hin beekne namoota baay'eetu jiru. Namoota akkas akkasiisanillee qabannee chaanaalii kanarratti kan isin dhiyaannu ta'a. Eeyyen chaanaaliin kun chaanaalii waa hunda qabatedha. Waa hunda dhugaan isiniin jedha. Yaanni koo baay'ee guddaadha, baay'ee bal'aadha. Wantoota akkas akkasii. Normaalii waan tokko qofa qabatanii wanta sanarratti deemuu hin danda'amu. Maaliif namni hunda tuttuqu tokkolleen argatamutu jira waan ta'eef. Garuu nuti kophaa koo miti. Namoota garaagaraa, namoota muuxannoo fi dandeettii qabxiilee anama gara gadiitti isin kaa'e kanarratti namoota ogummaa fi muuxannoo garaagaraa qaban baay'ee hirmaachisu hundayyuu kan qabatu muuxannoo hunda kan qabatu dandeettii hunda kan qabatu namoota garaagaraa affeerree chaanaalii kanarratti qophiilee garaagaraa hojjennee isin biraan geenna. Eeyyen chaanaaliin kun chaanaalii baay'ee guddatu raajiis kan hojjetudha. Wanta baay'ee hojjenna chaanaalii kanarratti jechuudha. Kanaaf namoonni dhaabbata keessan beeksifachuu barbaaddan dhaabbileen garaagaraa jirtu. Namoonni sun ispoonsara nu ta'uu hin dandeessu, nu jajjabeessuu hin dandeessu. Akkasuma immoo namoonni waa qabaa yookiin ammoo namni akkana iddoo akkana nama akkanaattu jira nama sana osoo nu dhiyeessitanii seenaa isaa muuxannoo isaa osoo sheer nuuf godhee nuuf dabartee nuuf qoodee namni jettanis yoo jiraate namoota akkasiillee nu biraan gahuu ni dandeessu. Deebinee hin dubbisnaa, hin haasofsiifnaa muuxannoo isaanii, beekumsa isaanii, dandeettii isaanii, ogummaa isaanii akka isaan nutti himan nu biraan gahan gochuu hin dandeenya. Eeyyen chaanaalii kanarratti wanti hin hojjetamne hin jiru. Hunduu hin danda'amu, wanti hin danda'amne hin jiru jedhanii yaada waan ta'eef eeyyen ilaalcha akkasiin qaban. Kanaaf chaanaalii kana jajjabeessaa, chaanaalii kana faana bu'aa, follow, share, like, subscribe gochuudhaan hamma xumura sagantaa keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Eeyyen dubbii isinitti hin baay'essu. Namoonni yeroo darbe chaanaalii kiyya subscribe gootan, like, share gootan baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Ammas yeroo garaagaraatti qophiilee ani chaanaalii kanarratti hojjedhu isin biraan ga'a. Wanta baay'ee irraa barattu chaanaalii kana qophiilee garaagaraa isinii qabadhee dhiyaadha isiniin jechuu barbaada. Baay'ee tokko galatoomaa. Ani Abdiin jedhama. Kun YouTube chaanaalii Kuushland. Seenaa Kuush hin beektu. Kuushland.
chaanalii keessan.